Nutilmaan kushimati gootota maaliif haalagaan nutti dhaadata hanga yoomii baanna waan joosoba roroodhaan sarbamne jiraanna jiru guba. Egaa yeroo maaster pilaaniin innaas faccimaallee jedhe sanatu nutilmaan kushimati gootota maaliif nutti dhaadata lagaan isa jedhu achirratti sana funaanee godhe isinii galaga yoon isinitti mammoo dhaggeeffachuu dhiistu. Ratis ama wal mufachiisnu si wal fubaannu si amal isaan irraa hawwii qaba beekta. Maalis irraa hawwii qaba. Hammaatu sadhiisuu lafa gobbatteetti dinnichi hordaa cabsite Oromoon gaafa mammaa walitti haadhu mana manaa dhuftee cafaa guutti amma waan gootan argitanii gammadanii gaafa lakkaamu si fuuldura dhufe sana baay'ee nuti gammadu. Yeroo buustan inni tokko 50 qaba inni tokko 5 qaba saalfachuun nurra hin jiru. Saantimii 5 gaafa walitti dhufu gocha isaan gochuuf deeman keessaa kaalsii miilaa tokko bitaaf abbaa sana kiisii keenyatti garuu yoo dhannee gannee saantimii 5 nuuf faayidaa hin qabu. Gaafa achi dhufee dhufu inni kunoo 100 kennee maal jedheen 10 kennaa inni kunoo 50 kennee maal jedheen 5 kennaa nutti nagaame kanuma qabaniin gabaaboo abbaan akka mana isaa jiraata malee akka namaan jiraatu. Kanaafi wal cinaa dhaabbannoon isiniin jira. Galatoma hundi keessa raasanatti kan video kooti tinirraaw. Okay, baay'ee galatomi adda yantu baay'ee sitti gammanneerra baay'ee sitti boonna isuma dhugumaan jedha gara fuulduraas baay'ee akka hojjettu abdii qabna kanaan duras Oromoodhaaf hojjette waan itti ofii hojjette waan amma haasofni keessatti waan saantima tokko irraa argatte akka hin jirre dubbattan beekanii of kennitee yeroo kee kennitee saantima kee kennitee san hojjetame suni baay'ee itti gammanna amma dandeenye hundumaan si wajjin jirra uummanni kun da'oo keetii gaachana keetii si wajjin jirra baay'ee galatoomii jennaa ulfaadhu namoota keenya ulfaadha galatooma.